wallo nagaan naawu. Ayyee intarneetii si baase intarneetiin kan ta'uun ta'u mee yaada kan keessa fudhatu. Yaa intarneetii jaampii godhe dhiifama. Ayyee. Yaa ni dhagaagaa akkuma jette qeerroon Jimma tumamuu miti silaa wallaahi warri badii qabu ajjeefamuudha akkuma mucaan obboleessi kiyyaa jedhetti. Isaanii karantaan irra jiran Oromoo miti. Oromoo namni Oromoo yeroo kanatti itti duule eenyu yoo ta'e lubbuun isaatu akka haftu achi haawwatii teenna abbootii teenna obboleeyyan keenna cufa achi dhiin isaanii dhangala'aa kun hidhamaa kun sarbamaa akkana jiraachuurra qeerroo akkanaa wajjin jiraachuu of keessaa baasu ajjeesanii lubbuu isaanii baasu. Kana wallahi isaan qofaa miti bakka hedduu jira wanni akkana. Nama dhiba. Aynoo ni beeku. Hedduu nama dhiba isaan qofaa miti even ni beeyta obboleessa wajjin dhalanne. Isaan qofaa miti amma naannoo keennattuu warra akkasii obboleen keenna warra biyyatti hafe gara ofii jalatti deebisanii akka isaan biltsiginnaa gargaaran namni akka amiin fa'aa godhu jira obboleenuma keenna kan wajjin dhalanne jechuudha. Roobeen keessatti isa warri wallaahi sitti himaa maqaa isaallee sitti himaa dabarsii fi uummataaf. Ufirraa mala itti haadhaan amiiniin qofaa miti amma nama lama nutti ta'anii jiran. Natti maqaa isaanii tokko. Maqaan isaa Abdurrahmaan Jundiiti garuu waan diqaalaa wayiiti waan abbaa keenna wajji abbaa nurraa dhalatee miti. Magaalaa kam jiraata? Roobeen jira Baaleen. Baalee Roobeen. Baalee Roobee yaa. Magaalaa moo adda baheeti? Magaalaa jira ganda duwwaa 3. Ahaa, okay irra deebii fi maqaa qeerroo Baaleeti. Obboleettii tiyya reef tana obboleettii teenna reef tana dubbise. Innis amiiniin gargaaraa akkamiin aan jennaan ani gaa biyyarraa fagoo jirraa wanni goonu takka hin jiru. Dandeenyu mala karuma feesbuukii kana. Hordoftoota kiyyaa duraan dursee yeroo ammaa kana kan hojii dubbataa jiru obboleessa Amiin Jundiiti. Maalidhaa fi maatiin kiyya maqaan na badee maatii goobanaa ta'aa jira jedheetu Oromotti gadi bahee Oromotti iyyataa jira. Oromooti iyyanaa dhagayaa. Jarri maatii kiyya attaalaleetu waan hin taane godheeti nafxanya akka qarqaaran godheeti warra harma nu ciran warra harka nu ciranii wajjin akka deeman godhaa jira. Kanaafuu qeerroo Baaleetiif Roobeen keessa ganda duwwaa 2 ani obboleessa kiyyaa miti. Ganda duwwaa 3. Ganda duwwaa 3 keessatti obboleessa kiyyaa miti haadhatii yallee maan ta'in waan Oromoodhaaf hin taane naaf hin ta'u. Qeerroon Baalee isinisiisuudhaaf information isinii kennaa jira. Kanaafuu gurbaa kanarraallee akka of eeddanii yoo dandeettanii akka ofirraa qabdanii jedhee obboleessi garaa dhalatee akkanatti dabarsee kennaa jira. Oromoon hundinuu fakkeenya isarraa fudhachuu qabnaa jechuudha. Abbaa barbaadde waan ta'in kaadiree. Itti muti. Kanaafuu dhiqqashoo akka nama tokkootti akka saba Oromootti na dhibaa osoo kiyya na wajjin waan akkanaa saba kiyya irratti godhu kabiraa irraa dubbachuu ana hedduu wallaahi natti dhagama dhugaa si hime warri. Baat garuu dubbadhee of keessaa yoo bahee namni beekkatee eeggate nama akkasii ofirraa. Irra mala wal dhoysuu irra dhugaa walitti himanii bakka dhugaan jirtu akkasii beekanii nama akkasii of keessaa bakkuma fedhettuu baasu. Amma mee naannoo kennaa kanarratti aadatu jira. Duudhatu jira. Fakkeenyaaf gosa qabdan isin. Gosti keessanii in lallabata gosi tokko ilma tokko yoo dabarsee kenne gosi tokko wal keessan baanutu jira. Gosi keessan gadi baheeti uummata kana maa dhoogine isaan. Aanaaf dhaalatu jira. Maafi yoo seenaa isaanii balleessan guyyaa adiidhaan maalaaf hin dhoogine aanaadhaaf dhaalaan isaanii. Gosti gosaan hin deemu akkamiin jundi warra abbaa garaati warra abbaa garaa gosan beeku gosaa miti ilmoo ufiitu ka asitti dhiisee deeme kaanaadatti ilmoo ufiitu hin beeku amiin soo ummata kadhattee shaffilli guutuun kadhattee baalee guutuun namni isa beeku kadhatee dadhabe nama kana baalee dhiisii harargeen cufa bakkitoonni inni jaartii irraa fuudhe warri harargee cufti kadhate soo gosa dadhabne nu keessaa bahee jira
nullee akkuma Oromoon lubbuu isaa balleessuuf eeydutti nullee gaafa argannetti akka kiyyatti wallaahi lubbuu isaanii balleessa. Lubbuun isaa gootota Oromoo naan caaltu anaaf maaliifi irraa bahee jira. Waan si erge dhageeffattee mi sagalee? Agartee mi? So hangas dila garaan keenya obboleeyyan keenya irraa nu cite. Warra karaa haqaa irra hin jirre osoo bira jiraannee nuhuu irraa Oromoo irraa mala itti dhooyna. Baat garuu biyya san hin jirru rabbittuu biyya irraa nu baase. Warruma achi jirutti nullee anillee itti dhaamu jira hojeellee beekutti akka ofirraa dhooggan. Atis asumaan akka nu dabarsitu garuu gosaa miti cufti Oromoon guutuun kadhattee dadhabde nama akkamiin jundi. Hayseen agarsiisa. Wanni goonu takka hin jiru garuu nullee akkuma keessanitti isinii wajjiin Oromoo guutuu wajjiin taanee waan Oromoon argatte wajjiin arganna yoo Oromoon dhabne haqa sanis wajjiin dhabne itti fufaan akka hanga addunyaa tanarra jiru lubbuutiin yaan. Garuu bakka kanatti siif hima saba Oromootiin nagaye amiin nagahaan achii bahee asitti illee deebuu hin danda'anii waan godhuu jiru jira. Imbaasii Ameerikaa Kanaadaa deemee shurukaa nama akkanaa biyya kanarraa deemee achitti nama fixu jira jedhee already application onnoo galchee jiraan. Ummata mootummaa warra communitytti imbaasiitti himee jira waan akkanaa dalagu jira obboleessi kiyya jedheeni. Amiin achii deebi'u airportii keessatti nama qabamee idmelikii hidhaa amata guutuu hidhamuuf deemu biyya kanattu. Namni akkanaa ammas mee dubbadhu waa takka ummata biyya kanaa galee saba kenna miidhu jiru ol bayaatii community bakka jirtanii imbaasii dhaqaa himaa jedhin. Addunyaan tuni addunyaa haqaa waan taateef warra biyya nu jiru tun hin fedhan nama akkana. Teessiidha uummanni akkana. Yaa dhuga. So waan akkanaallee walii dabarsaa akka deemanii community walii galanii nama akkanaatu saba kennamii. Akka Gaata Ibrahim kan. Ya nama akkanaatu guutuma isaaniitu warra alaa gale warra Oromoo miidhu jiru abboon fedhee haa ta'u. Asitti deebi'uu hin danda'an achitti ammoo gaafa Oromoon teenna bilisoomte gaafa godhuuf namni itti yaaduu qaba waan kanas wal yaadachiisaa maaliifi isaanis sodaatanii meebi irraa deebi'an ummanni kun dhaga'uun jiran ummata Oromoo didan ummanni nafxanyaadha ummanni nama dhaga'utti hin jiru. Kana wada dalagan keessattuu ijoolleen irra guddinni hattoonni gara wannoo kana jiran natti Ameerikaa kana jirani. Kanaafuu ummanni kana godhuu qabdanii jechuudha. Odoo na'am fakkeenyaaf Awurooppaa keessa midhaamin odoo agarre nuti dhannee itti muudhaaf baay'isee salphaadha. Dhannee itti himnaa jechuudha information kenninaafi jechuudha. Nu amma si community wajjin immigration dhaqnee itti beeksifnee jirra warra Kaanaadaatti ka akkamiin kana. Aha community beeksiftaniitti. Already warra immigration an obboleessa kiyya yoo feetanis dhiiga kiyya na fuudhaan alaalaa nama akkanaattu saba kiyya miidhu jira haadha abbaa kiyya obboleen kiyya jedheeni itti mee jira. Gama kiyyaan soo Oromoo qofatti cal'isuu hin qabnu biyya alaa tanatti illee hiriira qofa osoo hin taane warra kanarratti mala tokko malu maaliif akka isaanis jiruu hin qabaanne amma booda jiruu wayii keessa akka hin jiraanne yookaan du'anii biyya haa ta'anii goonni nuni du'e haa caaluu nuni du'e soo du'anii dachii alaa taran ummanni kun nulleen fayyadu saba keenyalleen fayyadu waa takka bu'aan qabu ilmoon isaallee yoo ilmoo isaanii guddifnaaf akka amiyyoo du'e nutti guddisaaf abbeeraa ta'e. Maali jiraachuu isaa wajjin jiraachuu argaa isaallee dhageettii isaallee hin dandeenyu inni dhageettaa waan inni haasa'u miidiyaa adda addaa irra bahee eeguma deengaddaa naafati wal dubbifne asis dhageetti adu. Waa hedduu kijibu jira namni kun isoo nu keessaa inni akkasitti illee baasu jirra yoo dadhabne mana hidhaatiin asitti gaafa deebi airportii keessa osoo inni mana isaa dhaqee ilmoo isaan agarre akka inni kararraa mana hidhaa seenu ni goona san. Inni humnuuf ammaachi yookaan. September dhufa jechuu isaa dhaga'ee ani saniif September ka gara dhumaatti baatii tananii dhufa jechaa dhaga'ee. Meel lallafa dhugaa keeti. Eessuma dhufamee itti qabe. Eeggachuu jiraanis itti guuttadhe rasaasati inshaallah. Mee ol qabne. Rabbiin ijaa nu agarsiisu. Wallahi billahi nama amiin osoo bileenkii gamee gammachiis gaafadhu nama fuulatti isa qabee nama fuularraa narraa qaqqabinaan jedhe qawwee. Sodaachisumaaf osoo akkana tana dhufaa beekee inni achuu osoo hin seenne kararraa qabna. Baati rabbumattu godhe inshaallah rabbiin bilisummaa inuu bilisoomna guyyaa tokko ni turti malee.
bilisummaa kenna baay'ee salphaadha yoo jabaannee amma kunoo fa labsii kana hojiirra oolchanii hin bilisumnas hin jedha mee yaada kan kee ka xumura nama biraatti illee kenna kenniif si dhageeffadhaa kenniif hayyee galatoomaa